baay'iseen jiraansis yoo duute du'aansis argamutti boodatti hin jennu akkuma beekamu waanis maatii ilmaan facaasee sababii obboleettii keenyaatiif magaalaa Finfinneetti argame dhimma kana hordofuu jirra waliin jirra maatiin kun immoo kana keessa ta'anii gadda kana keessa ta'anii ofii jiraatiyyuu ilmoo keenya ati ilmoo keenya obboleessa keenya faamilii keenya maatii keenya jedhanii akkasitti uffata ulfinaan tuffisuu jiraatiif galatooma nuun jedha galatooma ulfaadha waan isin jiru qabu ulfaadha hundi keessan viidiyoo waraabaa hundi keessan Abagi. Waka gadi lafa walitti sitti kennaa dheeraati. Du'aaf jiraachis na argu. Sanalee waan jennu waan bal'aa hin qabnu isaan iyyuu dubbatanii jiru. Mubeen jechuudha. Dhuguma Waaqayyo isaan nuuf haa jiraachisu. Isaan qofa miti obboloonni keenya. Hundi keessan nu jiraadhaa nu kabajamaayi. Sila isaan dubbatan irra deebiin hin barbaachisu. Kuni kennaan kun isaaniif mala. Isaan madaala jennee miti akka humna keenyatti immoo akka dandeenyutti kennaa kana guyyaadhaa kana qabannee dhufne. Kunis immoo rakkina nurra ga'e qofaa fi miti kaleessayyuu isaan akka bakka namaa bu'anii dhiphatan bakka namaa bu'anii akka namaa boo'an akka namaa galii isaan akka bakka namaa bu'anii dhiphatan bakka namaa bu'anii immoo hundumtiyyuu hundi keessan jajjabina nu laattanii akka kanatti jabaadhaa jettanii ilmaan keenya nurraa haqxanii keessumatti iyyuu obboloonni keenya shamarran haraba jirtan akkasuma warreen kaan dabalatee warra biyya keessaa dhuguma galata guddaa nurraa qabdu lafa isin jirtanittis immoo isin hin beeknu baay'eedha asii akkuma isaan dubbatan simbira qaqqabsiisuu hin dandeenyu kennaan keenya Waaqayyo namni kennaa xiqqoo namaa kenna Waaqayyo isaaniifis kennaa guddaa isiniifis kennaa guddaa isiniif haa kennu Waaqayyo kennaa isaa isiniif haa kennu jenna. Aishi sirriitti baay'eetti dasna jedhee intalli kiyya baddee barbaada kana qixxee argachuudhaaf hamma kana qixxeetti sinaa barbaaduudhaaf anammoo jawaadhu jettanii na jajjabeessuudhaaf nan dubbadhaatti nan cannaqamee baay'eetti dasna jedhe duuti duruma jira daarii natti darbe malee karaa malee natti dhufe malee duuti sanuma jiruudha dhalataniitoo duuti naftuu garuu ummanni Oromoo jabeessati kan jiraashi kan du'aashi odoon batalayyee tornillee jiraadha abbaa odoon du'aashi argadhe qixxeen fayyaa argadheeti adaraa keessan sirriitti naa jabaadhati naa barbaada hin jedha kun immoo kana godhuu yaadannoo haa ta'u fani malee kuni isinii mala hunda keessaniifu waanan isinii godhuun dhabe fageenyatu na rakkise malee odoo walitti isin qabee sangoota lamayyuu qalee fi homaayyuu nan quccaatu hadaraa keessan jabeessati naa barbaada. Hundumti keessaniyyuu galatooma isin hin jenna waa'ee obboleettii keenyaa dubbatame baay'uma isin gaddinu maaliifii ofiidha gaddine isin hin gaddisiifnu kan namni gaafa dhalatu du'a waanta ta'eefu har'a yerootti gaddinu yoo hin taane yeroo itti obboleessa keenya argine jabummaa obboleessa keenya gabbaaneellee dubbannuudha. Gaddiyyuu haa jiraatu wantumti barbaade haa jiraatu obboleessi keenya kun jabaa waanta ta'eef nama tokkoof yoo hin taane nama lamaaf yoo hin taane kan inni dhaabbatu Oromiyaa guutuudhaaf dhaabbatee jira waanta ta'eef ani mubee kanan baay'ee ajaa'ibsiifadhu tokko mubeen amantiidhaan nama hin qoodu lammata immoo biyyummaadhaan nama hin qoodu gandummaadhaan dhullummaadhaan nama hin qoodu baay'ee tokko yaa'u jaalala isaaf qabnu ibsachuu dhumne maal jechuu barbaade gabaabbinumaani uffanni kun isin hunda ilaallata waanta ta'eef bakka bu'ee kan uffate mubeedha malee hundi keessanuu uffattanidhanii nan beeka garuu abbummaadhanii kan nuti itti uwwimne mubeedha hadaraa keessan kan itti uwwimne mubeedha hunduma keessanitti uwwimne irra nuti akkasitti beekna isa kana isiniin jedha baay'ee isin jaalanna dammoon gaddina rabbi nuu kadhadhaa waan hundumayyuu hin danda'a waanta ta'eef musliimonni ortodoksonni waaqeffataan hundumti keessaniyyuu waan jechaadha warra kadhatan hundumaa hin dhagaa waanta ta'eef amantii keessanii dhugaa rabbitu baasa waanta ta'eef hundumti keessanii akka nuuf kadhattan akka du'aa nuu gootan isa kanan isinirraa eegaa galatoomaan isiniin jedha ammallee kennaan itti fufuu danda'a nu jalaalleen deemina isiniin jenna
Tole. Kennaa biraatu jira waan ta'eef hundi keessaniyyuu ammas kennaa kan biraatu jira. Amma immoo duraan uffata aadaa Gujii kennameefii ture, amma immoo kutaa abbaa gadaa kennamaafii jira waan ta'eef hundi keessaniyyuu waraabaa. Warri immoo emoojii kolfaa barreessaa jirtan jala deemtanii bilis yoo isinii danda'ame barreessuu dhiisuu yaadaashee abbaa Oromoo tokko akkatti boosoo ijaan argitanii emoojii kolfaa barreessuu jechuun kuni baay'ee waan nama link share godhaa hundi keessaniyyuu sirriitti link share godhaa taap godhaallee. Egaa kunoo kana fakkaataa akkuma isin argaa jirtan maatiin kun hundi isaanii lafa dheeraa sanarraa imalanii osoo karaan dadhabbiin isaan hin daangeessiin imimmaan isaanii osoo ija isaanirraa naqatiin atis akkuma mucaa keenyatti silaallaa ija mucaa keenyaarraa adda sin baasnu jedhanii daandii amma kanaa imalanii dhufanii haa ta'uti garuu hundi keessaniyyuu mubaaraktu bakka keessan bu'ee uffate malee hundi keessaniyyuu akka ilmaan Oromootti bobaa tokko jalatti ija tokko jalatti akka isin uffattan illee abdiin qaba waan ta'eef kanaaf isinis waan si yaaddeessu waan hin qabaanneef kanaaf adaraa keessan ilmaan Oromoo kaabaa kibba bahaa lixa jirtan amantii fi kutaan osoo waliin qoodin laga osoo waliin qoodin nu faana taatanii mucaan kun akka isheen argamtuuf shoora guddaa akka taphattan illee abdiin qaba. Kanaaf hundi keessan yaa ilmaan Oromoo hundi keessan warri sagaleen kun sinitti dhagahamu kamiyyuu adaraa keessan kutaa keessaa ba'a, amantii keessaa ba'a, yaada keessaa ba'a, wal qooduu keessaa ba'a, gandummaa keessaa ba'a, obbolummaa keessan cimsaa bakka jirtanitti osoo nuti tokko taane osoo nuti waliin dhaabbanne har'allee manaa baanee alatti namnu. Kanaaf hundi keessaniyyuu imimmaan abbaa kanaa imimmaan haadha kanarraa haquudhaaf hundi keessan tokkummaa yoo kaatan yoo si wal jaalattan eenyumtiyyuu imimmaan isaanirraa haqxu jechuudha. Kanaaf adaraa keessan warri lafee dhugaa baytan namni ilmaan Oromoo manaa baatan hundi keessan lafee ilmaan Oromoo warri beektan dhiiga ilmaan Oromoo warri beektan adaraa keessan lafee ilmaan Oromoo isinitti haa taatu akkasin kutaa waliin qoonni akkasin lagaa waliin qoonni. Namni sagaleen kun sitti dhagahamu yoo jiraate jechuudha. Kanaaf nuti akka ilma Oromootti wal kabanyee haadha keenyarraa abbootii keenyarraa imaanaa meeqa harkatti baannee warra jirru imaanaa ilmaan Oromoon nu harka jira waan ta'eef adaraa keessan hundi keessaniyyuu sinin jedha. Ulfaadhaa galatoomaa hundi keessaniyyuu viidiyoo kan akka waraabdan abdiin qaba waan ta'eef yaada biraa homaa isiniif hin qabnu miira keessa jiru waan ta'eef. Ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtanuu Kottuu yaadan. yeroo ilaaltan waan kana uffata isinitti fakkaachuun mala wanni kun bari yeroo akkasitti ilaaltan sharqii yookiin uffata isinitti fakkaachuu mala ana birattu immoo waan guddaadha hiikni isaa amaanaadha daraadha rabbi jedhee akkuma qe'ee ilmaan koo gadhiisee nufi ammas abbaa keenya waadaadha haga jiraan yookiin reenfi obboleettii keenya yoo jiraatti jiraasi yoo duute du'aasi haga qabatamaan isin agarsiisutti biyya kana keessaa hin bahu isinii waliin jira waadaan ammas maatii ilmoon jalaa duusetti jedhamee reenfa hin argatiin jirti jedhamee jiraasi hin argatiin akkatti ittiin haasaan nama rakkisa waan jedhan nuti nama rakkisa jabaadhaa jechuutti illee afaan nama qaba halkanii guyyaa akka bu'anitti halkanii guyyaa akka imimmaan jala xuruuf batan biiroo yeroo na waliin dhaqan boo'icha bakka hunda yeroo deeman boo'icha rabbiin ilmoo keessa yoo jiraatte jiraasi yoo duute jiraatte illee reefasi yeroo gabaabaa keessatti akkan isin agarsiisu abdii guddaa rabbi irraa qaba abbaa keenya jabaadhaa hin boo'inaa jabaadhaa isin waliin jiru obboleewwan kiyyaa azilate isin immoo shira badii gootanii koppiliin gootanii akka obboleettiin keenya argamtu warra hojjetaniif walatooma ammas ittuma fufnaa yoo rabbi jedhee boru waan tokko nu dhageenya jedheen abdii qaba beellamni keenya guyyaa boriiti mee bor waan irra geenye qabanne sirriitti dhufna ulfaadhaa galatooma kana jaala dubbachuu hin danda'u. Abbaa abdii waa dubbachuu barbaade dubbadhu. Siifuu.
Akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u hundi keessan iyyuu. Mubee hundi keessan jirtu. Duraan dursee galatoomaan isiniin jedha. Armee abbeen baay'iseefaa baay'ee guddaa galatoomaanna. Otoo gadda kana keessa jirtanii haala kana keessa jirtanii kana gochuudhaaf baay'ee galatooma. Kana caalaa jechi baay'ima dubbachuun natti ulfaata galatooma. Suurri gubbaas nagaa fi haraarri waaqaa isiniif haa ta'u. Duraan dursee waaqayyoonni nu uume dhugaa ala keessanii isiniif yaa barbaadu. Itti